mootummaa Sweden irratti haa ta'u malee dhugaan kun ifa bahee waan deemaa jiruuf haalli jarri itti deemaa jiranuu abdachiisaa akka hin taaneef waan irraa fudhatamuu danda'u kan hin taane ta'uu isaatii fi ammallee hawaasni Oromoo dhiibbaa jabeessuu akka qabu irratti wal taanee gama keenyaanis waan bifa barreeffamaatiin galchineeftu jira. Yaada kana paarlaamaa irratti deeggarsa guddaa dhimmi Oromoo kun argachaa deemaa jiraachuusaa akkasumas paarlaamaa Sweden qofa osoo hin taane namoota siyaasaa biyyattii kanaa Sweden ta'anii EU keessa hojjetan adda addaa jiranii Amnesty International wajjin kan hojjetantu jiranii jarri kun hundi koozii Oromoo kana akka hubachaa jiranii fi gara EU's geessanii dhiibbaa gochuu akka danda'an kanarratti immoo hawaasni Oromoo biyya Awurooppaa kana keessa jiru adda addaa wal quba qabaatee akka hojjetu irratti waan waliin qaban jira jechuudha kana fuulduratti deemna. Ayyee galatoom yaaya. Yoo yeroo qabaannee gara dhumaarratti keessumaa addunyaa guutuu keessatti uummanni keenya biyya alaa keessa jiru dhiibbaa adda addaa gochaa jira, hiriira gaggeessaa jira, mootummoota addunyaa gurguddoo ta'an irratti dhiibbaa gochaa jira. Kanaa wal qabatee uummanni keenya maal gochuu qaballee kan maaltu itti fufuu qaba waan jirratti yeroo argannetti deebina. Gara qoqqobbii diinagdee fi uggura geejibaa guutuu Oromiyaa keessatti qeerroon labsee guyyaa lammaffaaf hojiirra oolaa ture atillee jalaan hordofaa turte karaa sooshaal miidiyaa feesbuuk irratti maxxansaa turte milkaa'inni guyyaa lammaffaa maal fakkaata akkuma guutuu Oromiyaatti milkaa'inni ture maal fakkaata akkasumas danqaan turellee yoo jiraate akkamiin ilaalaa oolte yaayya. Baay'ee gaaffii bareedaadha. Dhugaadhuma dubbachuuf qoqqobbiin kun kan labsame haala baay'ee xaxaa ta'e keessattii fi yerootti waan kana hojiirra oolchuuf rakkoon gurguddaan mul'ataa jiru keessatti jechuudha kan labsame. Kanas wanti jennuuf maali? Tokkoffaa qeerrooleen jajjaboo jedhaman biyyattii kana keessatti seenaa hojjetan bara wayyaanee mootummaa wayyaanee kuffisuu keessatti qooda hoogganummaa, qooda qindeessitummaa taphachaa turanii fi ammas gaaffiin Oromoo hin deebineedhanii cichanii dhaabbatan hundi jechuun haala danda'amuun bakka hundaa guuramanii manneen hidhaatti nam'anii jiran jechuudha. Kun qeerroon kumoota 10 olitti lakkaa'amu manneen hidhaa adda addaa keessatti rakkifamaa jira jechuudha qabame. Yerootti manni hidhaa hundi jechuun manneen barnootaa Oromiyaa keessa jiran gariin isaanii mana hidhaatti jijjiiraman keessa jira jechuudha. Kun egaa seenaa amma dura mul'atee hin beekne kun. Kanaafuu kun maal ibsa? Lakkoofsi qeerroo hidhamee jiru akka malee olaanaa ta'uusaa agarsiisa. Qeerroon qaroonii fi warraaqaa ta'e qabsoo kana qindeessuu danda'a jedhamu baay'inaan yoo hidhameera ta'e waamichi kun hin milkaa'u jedhamee tilmaamama ture jechuudha. Gama mootummaatiin amma hubannoon ture kana. Qeerroo warra waan kana gochuu dandeessu hunda guurree hiineerra waan ta'eef kan noofte kan miliqxee hafte xiqqoodha. Jara kana immoo homaa gochuu hin dandeessu hamileenis keessatti cabeera. Warri kaan immoo warra waamnaan hin dhageenye waan ta'eef homaa waan nu godhan hin qaban kan jedhutu ture jechuudha gama mootummaatiin. Kun akka hin taane agarsiise qeerroon. Qeerroon amma sirriitti kan jiru ta'uusaa, kan waamee wal dhageessisuu danda'u ta'uusaa, kan gaaffiin Oromoo akka hin deebi'in hubatu ta'uusaa, qabsoon ammallee kan nu hafe ta'uu qeerroon hubatu ammas sochiirra kan jiru ta'uu agarsiiseera. Kun mataansaa injifannoo guddaa tokko jechuudha. Karaan odoo hin cufamne mootummaa kana irratti rakkoon dinagdeeyyuu odoma hin geenye kuni injifannoo qorqalbii psychological victory guddaa tokko kan qeerroon galmeessedha jechuudha. Guyyaadhuma lamaan kana guyyaa lama dhiisiti guyyaa tokkoon kaleessaa dursee afurrisaa biyya wal ga'ee ture jechuudha. Kuni mooraa diinaatti shororkaa guddaa akka uume hubanneerra jechuudha. Kan biraa kan isaan of hubachiisaa turani qeerroon qoqqoodameeraadha. Gaaffii kanatti gaafachuuf ture. Qeerroon qoqqoodameera qeerroon hin jiru kan jedhan kana mee sirriitti kaase dhuguma qeerroon qoqqoodameera gabaa labsii alanaarraa maal hubatama? Kana baay'ee beektaa kan kun tokkoffaa Oromoo akka malee tuffachuu agarsiisa. Sabni kun waan gaafataaru kan hin beeknetti fakkaata ta'ee hin beeku warra mootummaa kanatti Oromoon gaaffiin isaa kaleessa maal akka ture beeku arras gaaffiin sun akka hin deebiin hubatu akkamitti qoqqoodama jedhanii of gaafachuu dadhabu. Kana rakkoon isaanii guddaan jechuudha. Akkuma danda'anu garuu itti hojjetanii qoqqoodaa turan jechuudha. Qoqqooduuf maallaqa guddaa baasanii qeerroo warra maallaqaan bitamu maallaqaan warra immoo didee cichee dhaabbatu doorsisaan bakka adda addaatti hamilee cabsuuf kutaarraa kutaatti adda baasuudhaaf waldura dhaabuudhaaf wanni godhame hundi qeerroo qoqqooduuf kan ta'e ture jechuudha. Ajjechaa caaluu mataa isaa dabalate jechuudha. Haa ta'u malee wanni isaan Oromoo qoqqooduuf hojjetan kun hundi daranuu Oromoon akka walitti hirkatuu fi walittaanu malee waliin dhaabbannu malee
salphina jalaa hin baanu jedhee akka hubatu godhee kunis sochii qeerroo nama agarsiise kanaan fi agarsiisaa jiru kanaan akka gaariitti mirkanaa'eera jechuudha. Kanaafuu asirrattis injifannoo guddaatu jira. Qeerroon hin qoqqoodamne hin qoqqoodamus. Qoqqoodama jechi jedhu jechumti jedhu kun qeerroo birattuyyuu dikshiinarii qeerroo keessa hin jiru. Kanatu hubatame jechuudha. Kan biraa Oromootu biyya bulchaa jira asoosama jedhu tokkotu dubbatama. Oromoon biyya bulchaa jira yeroon jedhamaa ture ni ture. Yeroo nutis jechaa turre ni jira. Kaleessa yaadanneef kana yaadachiisuu barbaanne jechuudha. Kaleessa dhugaa seenee Oromootu biyya bulchaaraa kana booda sirni nafxanyaa nutti hin dhufu, kana booda sirni wayyaanii nutti hin deebi'u jennee diinota seenaa Oromoo keessatti beekaman ofirraa ittifnee kana booda waan qabnu harkatti jabeeffannee isa nu hafeef hojjenna jennee yerootti waliin ciccinee dhaabbachaa turetu ture jechuudha. Garuu ni ganamne ganamuu qofa immoo doon taane diina olaansanii goobsanii kan Oromoo immoo gadi quucarsuu fi owwaaluutu dhufe jechuudha. Kanaaf Oromoon dide jechuudha. Oromoon sabboonummaa dhugaa qabu kanaaf didee ammas diddaa isaatti jira jechuudha. Kanaafuu Oromoo biyya bulchaara wanni jedhamu hin jiru. Kan biyya bulchaa jiru hafuura sirna nafxanyummaatu biyya bulchaa jira. Namni waa'ee dhiigaa dubbataaru hin jiru. Garuu kan biyyattii sana bulchaaru masaraan sun hafuura ispiriitii sirna nafxanyummaatiin biyyattii kana bulchaa jira. Kana haaluun hin danda'amu jechuudha. Kanaaf qeerroon isa kana waan beekuuf jecha burjaajii Oromoo biyya bulchaaraa jedhamu sanaan hin gowwoomfamne hin gowwoomfamus jechuudha. Kanas argineerra jechuudha kanaan. Kan biraa doorsifnee dhaabsisuu dandeenya kan jedhuun humna addaa akka ajaa'ibaatti leenjifatan kan hammeenya leenjisan akka itti waa hatan hunda kan leenjisan akka itti waa saaman hunda kan leenjisan humni addaa kun bakka baay'eetti saamicha yeroo raawwatu argamaa ture. Gudeeddii dubartii waggaa ulfa ji'a 5 jirtu itti heddumminaan bahanii tuutaan warra gudeede ta'uu isaanii ragaadhaan waan argameedha. Warra akkasiiti jechuudha humni mootummaan kun abdatee uummata irratti bobbaase. Humna kanaan sodaachisuudhaan Oromoo sodaachisanii cabsanii akka inni kana booda bilisoomeera jedhee harka kennatee jilbeenfatee hafu taasisuudhaaf hojjetamaa ture. Inni kunis hin milkoofne jechuudha. Qeerroon sodaa erga ajjeesee awwaalee har'a waggaa 2 caaleera jechuudha. Qeerroo sana ta'uu dagataniiru isa kana yaadachiiseera jechuudha. Hafuura jabinaa fi boona waggaa 2 dura beekamu kan ittiin wayyaanee garagalchuun danda'ame sana keessa qeerroon ammas akka deebi'ee seenu ofirratti hirkatu wal abdatu bor injifannoon kan hin oolle ta'uusaa akka wal amansiisu gargaare malee homaa abdiin kutachiifnee jechuudha. Sodaan hin jiru. Haala kanaan deemamaa jira jechuudha. So walumaa galatti kun mataan isaayyuu milkii of danda'eedha. Milkii hafe boodatti deebi'uu dandeenya. Galatoomir yaa mee gama biraatiin qeerroo nagaa guutuu Oromiyaa keessatti labsee kana labsee mee akkamitti ilaalte haala qeerroon itti wal hubannaa jiru haxxummaa jiru tooftaa garaagaraa fayyadamuudhaan bakkee tokko tokkotti yeroo poolisiin karaa banuu yeroo isaan bananii deebi'an karaa biraatiin immoo poolisiin karaa irratti cufaa ture qeerroon akkuma waliigalaatti milkaa'inni ture maal fakkaata keessumaa wal hubannaan qeerroo guutuu Oromiyaa keessatti gaggeessaa turan akkamiin ilaalte mee kan guyyaa tokkoffaarraa hal guyyaa tokkoffaa kan turee fi kan kaleessa guyyaa lamaffaa kan guyyaa lamaffaa kunillee daraan akka jabaatedha odeessa garaagaraa kan argachaa ture mee akkuma waliigalaatti tarsiimoo qeerroon fayyadame tooftaa haxxummaa abshaalummaa qeerroon fayyadamee waan kan hojiirra oolchaa turellee akkamiin ilaalte? Tooftaan qeerroo kanuma amma duras beeknu waan bara wayyaanee ajaa'iba bara wayyaanee hojjetamaa ture sana ammas irra deebi'ee warra dagate yaadachiisaa jira. Dhugaadhuma dubbachuuf hojiin hojjetamaa jiru karaa cufuu qofas miti. Hojiin siyaasaas gurguddaatu hojjetamaa jira jechuudha. Qeerroon akka malee uummata bilchaa dargaggoon keenya dargaggoo abdatamuudha. Dargaggoo hogganni gurguddaan keessaa bahuu danda'udha jechuudha. Kana akka gaariitti hubachuun danda'ameera. Kanaaf qeerroo undermine gochuun uummanni kun homaa ijoolleen kun homaa nu gochuun dandeessu akka bara wayyaanee sanaa jedhanii underestimate godhanii sirna abbaa irrummaa irratti diriirfachuun akka hin danda'amne qeerroon karaa hundumaan itti agarsiiseera jechuudha. Kanaafuu tooftaan qeerroon fayyadamaaru kana sana jennee tokko tokkoon tarrisuun barbaachisaa miti waan tarsiimoo waan ta'eef. Walumaa galatti garuu sochii kanaan injifannoo dhufe tokko lama jennee lakkaa'uu dandeenya. Reefuu qeerroon kana booda homaa nuun godhu kan jedhamaa ture akka inni kijiba ta'ee fi maaluu gochuu akka danda'u agarsiiseera.
kan jedhu injifannoo danda'e jennee dhufne. Amma immoo mee wanta mootummaa kanarra ga'e ilaaluu dandeenya jechuudha. Sochii guyyootuma lamaan kanaatiin. Guyyaa lamaan kanaan Finfinneen muddama guddaa keessa seenteetti. Ammas jechuudha. Gaafa guyyaa 5 lagannaan gabaa godhamaa ture sanas ni yaadanna. Amma immoo kan san daraniitu dhufaara jechuudha. Guyyaa lamatti konkolaataan gara Finfinnee meeshaa fe'ee seenuuf bahu akka durii sana akka garaatti deemuun waan hin jirreef karaaleen baay'een to'annoo qeerroo jala waan oolaniif oomishni adda addaa kan qonnaas haa ta'u kan ijaarsaa yookiin wantoonni adda addaa biroon Finfinnee akka fedhaatti seenaa hin jiranii kuni Finfinnee keessatti qaala'iinsa jireenyaa fideera. Gatiin jimaa akka malee qaala'eera. Fakkeenyaaf jimaan dur Harargee irraa dhufaa jimaan kwaalitii qabu jaalatamuu fi gabaa guddaa qabu amma karaan Harargee akka hamaatti mormii fi dheekkamsa qeerroo cimaa jala waan jiruuf jecha waan barbaadan akka fedhanitti galfachuun hin danda'amne jechuudha. Kuduraaf muduraan akkuma kana qaala'eera. Gatiin kuduraa akkasumas muduraa dabaleera jechuudha. Because seenaan jiru waan ta'eef. Akkasumas gatiin daabboollee qaala'aa akka jirudha kan dubbatamaa jiru. Manneen daabboo baay'een daakuu irratti yaaddoo seenaniiru. Daakuu qamadii eessaa akka fidatan irratti yaaddoo seenuu jalqabaniiru. Haala kanaan yoo itti fufe rakkoo amman hin jedhamnetu dhalachuu deema. Warrumaa irraa alaabaa minilik qabatee Oromoo arrabsee Finfinnee keessa yaa'aa poolisiidhaan ajjabamee poolisii mootummaatiin tikni godhamee fi Oromoo arrabsaa Finfinnee keessa yaa'u kanatu warrumaa Hacaaluu Mootuwaal Jawaarii Qaraar jedhee Hacaaluu ajjeesuu jaraas ragaa bahee Jawaartu nu bira nu jalaa hafee isas qaqqabannaa warra jedhaa jiru sana bor maalitti akka deemaa jiran waan agarsiisudha jechuudha. Nuti kan jirru gaaffii mirgaatti malee mirga namaa dhiibuu miti. Finfinneen garuu baay'eedhuma Oromoo wallaalte jechuudha. Warri Finfinnee keessa taa'ee Oromoo balfuuf Oromoon biyyi isaa asii miti biyya akkasiitti galuu qaba jedhu kun likkii Oromoo argaan jiranii isa kana sirriitti barsiisaa jira jechuudha. Tarkaanfiin qeerroo nama jalqabe kun tokko kan barbaadamus barsiisa kana. Kan biraa mootummaan kun kiraayisisii ikoonomii dhufu kanaan akka inni jilbeenfatu barbaadama. Kanaan yoo jilbeenfate malee gaaffii Oromoo deebisuutti deemaan jiru. Biyya kana Oromoo malee bulchuun akka hin danda'amne gaaffii Oromoo malee biyya kana deemsisuun nagaadhaan deemsisuun akka hin danda'amne waan wallaalaniif yookiin beekaa wallaalaniif isa kanas yaadachiisuun dirqama ta'a jechuudha tokko. Akeekummaan qabsoo kanaa tokko odoo waraana labsanii dhiiga waliin dhangalaasin karaa nagayaan ikoonomiidhuma ofii to'achuudhaan mootummaa kana jilbeenfachiisuun akka danda'amu barsiisuudha. Inni kun sirriitti ta'aa jira jechuudha. Sababa kanaanis waan wanti kun jijjiiraa jirurraa kan ka'e yaaddoon guddaan mooraa diinaa keessatti yookiin mooraa mootummaa kanaa keessatti dhalateera jechuudha. Walga'iin tokko kaleessa ni ture Shimallis Abdiisaa pirezidantiin Oromiyaa namoota walitti qabatee walitti iyyaa turanii akka dhageenyetti jechuudha. Garuu waliigaltee qulqulluurra hin geenye yaaddoo burjaajii guddaa keessa akka seenanii jiran odeeffannoo nu dhaqqabeera jechuudha. Wanti kun haala kanaan itti fufnaan tarkaanfii nu fudhachuu qabnu maali kan jedhu irratti wal ta'uu hin dandeenye. Yaaddoon akka jiru garuu beekamaadha jechuudha. Biyyattiin harka jiraatii akka bahaa jirtu argaa jiru. Miidiyaa irratti sobaniiti biyyi nagaadhaa waa tokko wanti jijjiiramee jiru konkolaataanis akka fedhe deemaara waa tokko maarree jedhu jechuudha. Kun aadaadhuma jiraati. Itoophiyaa qofatu hin taane mootummaan abbaa irree biyya kamiiyyuu tarkaanfii uummanni fudhataa jiru eeyyee kun narra gaheera jedhee takkaa dubbatee hin beeku. Wayyaaniin waggaa 27 guutuu akka waan biyyi nagaa ta'ee otoo dubbattuuti maayyii irratti gaafa dubbiin dhufee fuudha qabee hafuurri cituu jalqabu harka kennatte jechuudha. Kan jara kanaa immoo sana daran salphaa. Kanaafuu Oromootu fuudhee achi kaa'ee Oromootu fuudhee achi gadi baasuu danda'a jechuudha. Maaliif wanni Oromoof hin taane maqaa Oromoo dhahatee achi taa'u jiraachuu hin qabu jechuudha. Tokkoon Oromoo xaraaramee waliin deemuu danda'u qaba. Ta'uu baannaan immoo Oromoon waan isaaf malu qabsoo waggaa meeqaatama godhaa ture kana akkanumatti kasaaree nafu jechuudha. Kun waan hin oolle isa kanas mooraa jaraa keessatti yaaddoo guddaa uumuurraa namoonni gariin kana dubbachuu bira ga'aniiru. Amma jiruma keessaa bilisiginnaa afaan Oromoo dubbatu keessaa jechuudha. Haa ta'u malee wal sodaa jira. Wal sodaa guddaa qabanii yoon kana dubbadhee nan hidhamaa dalagaarraan ari'amaa ibinna ajjeesuu danda'u. Sodaa jedhuun qaqqabamoodha baay'een isaanii malee morma jara gaheera jechuudha.
morma isaanii ga'eera. Kanaafuu si gabaabsuudhaaf rakkoo dinagdee guddaatu dhufaa jira kana argaa jiranii. Waan kanarraan bahini dhiifamu. Otoo waan dinagdee kana keessaan bahini odeeffannoo ati karaa Facebook irratti maxxansaa turte keessaa tokko mootummaan bakkee garaagaraatti mindaa kaffalullee akka dadhabaa jiru kun immoo mootummaa irratti rakkoo guddaa akka uumaa jiru. Sanallee akka itti dabaltuu fi dhiibbaa mootummaa irratti yeroo gabaabaa kana keessatti uumaa jirudha kan wal qabate. Dhugaadha. Mindaa kaffaluu irratti amma bakkoota baay'eetti hanqinni mul'ataa jira. Waa'ee bajeta dhufaa jiru yaadda'utu jira. Kanaafuu hanqinni guddaatu jira. Maaliif yoo biyyi akka kana taate alirraas liqeeffachuun hin danda'amu jechuudha. Biyya alaas namaaf hin liqeessu. Biyya alaa maallaqa fi liqeessuudhaaf biyya keessaa wanti abdii namaa kennu waa guddataa sirraahaa wayyaawaa deemaa jiraachuusaa laalu ulaagaa sana guutaa hin jiran waan ta'eef fincilluu uummataa kanarra hammaachaa deemuu danda'a. Waan baay'ee balleessaa jiraatti waan beekamuuf carraa liqiis argachuutti hin deeman jechuudha. Maallaqa harkaa qaban kana akkam goona kan jedhurraa qaqqabachuutu jira. Kun immoo keessumattuu maallaqa kan nyaataa jiru humna waraanaatii fi humna poolisaati jechuudha. Humni kun guyyaa guutuu olii gadi waqaramaa oola. Sochii kana to'achuudhaaf jecha olii gad fiigaa oola. Tokkoffaa hamileen isaa bu'aa jira jechuudha. Mooraalii hin qabu. Mindaa nyaatu sanaan baay'ee jireenyi isaas of ga'ee kan jiraatu miti waan ta'eef jireenya kana keessaa yooman ba'a jedhee sadarkaatti yaadda'u irra ga'eera. Tokko lammaffaa yaaddoon isaanii guddaan uummanni kun qabsoo kana godhee bor mo'achuun waan hin oolleef har'a meeshaa mootummaa kanaa ta'ee yoon uummata dha'e yoon uummata rakkise bor uummanni yoo na gaafate eessan dhaqa eessattan gala biyyi koo asuma maaltu na mudachuu deema kan jedhuun dhiphina keessa jiru amma baay'een isaanii jechuudha warri dhugumatti Oromoo ta'an. Kanaaf burjaajii guddaatu dhalatee jira jechuudha mooraa mootummaa keessatti. Dubbiin mindaas egaa mindaan hojjetootaas qixaan kafalamaan jiru bakka baay'eerraa ragaan nu dhaqqabaa jira. Gama kanaanis rakkoon jira. Hojjetaan mootummaas gaafa rakkoon akkanaa dhalataa deemu mootummacha nyaachuuf deema jechuudha. Qaala'iinsi jireenyaa isa jedhaa jirru kana keessumattuu warra Finfinnee jiraatuuf kunis mindaan dur ittiin jiraatamu gaafa nama gahu hanqatu ummatichuma deebi'ee sirnicha nyaachuu deema. Akkuma Profeesar Mararaan dubbatu uummanni waan nyaatu dhabee mootummaa nyaataa ni jedhamu dhugaadhuma jechuudha. Tokko kana wanni gara dinagdeetiin lolamaa jiruuf guddaan tokkos likkii of hin barre jirri kuni Oromoon maal gochuu akka danda'u hin beekne Oromootu nu wajjin nagaa qaba jedhanii kana qaqqabatanii deemaa jiran warra bitamtoota warra dantaadhaaf ni bitamee uummata kan bakka hin buune garaa isaanii qofa guuttachuudhaan mootummaa kana gabbaranidha jechuudha. Jara laalanii akka waan Oromoo wajjin jirutti of sobuu barbaadu dhugaan lafarra jiruuf addunyaanis beektu garuu uummanni Oromoo mootummaa kana wajjin dugdaaf garaa ta'eera. Wanni amma qeerroon gochaa jiru kunis isuma kana ragaa bahaa. Kana argaa ammas amanuu didaniitti akkuma kanatti deemu taanaan xumura isaa dhiyoodhumatti arguu deemna jechuudha. Galatoomii yaaya silaa tuquuf yaaltee turte keessumaa gama mootummaatiin miidiyaa mootummaa fayyadamanii rakkoon tokko illee akka hin jirre karaan banaa akka ta'e uggurri dinagdees ta'e uggurri geejjibaa Oromiyaa keessa akka hin jirre yeroo adda addaatti karaa miidiyaa isaanii dubbatanii uummanni yeroo karaa irratti rakkachaa jiru argamaa ture. Keessumaa uummanni keenya imala magaalarraa magaala irratti godhu akka hin goone miidiyaa mootummaa fayyadamillee akka manaan baane karaa kanaan illee waan jiru uummanni keenya sirriitti dhaga'ee uggura qeerroon labse kana uummanni keenya illee akka itti hirmaatuu fi ergaan gara uummataallee qaqqabuu qabu maal jetta? Tokkoffaa sochiin amma ammaatti deeme kun dhugaa dubbachuuf baay'ee mirqaansaa fi bu'aa guddaa kan buusaa jirudha. Wantoota nama tuttuqe kana qofatu hin taane wanti biraas mallattoo baay'eetu jira waan nama dubbachuu hin barbaanne jechuudha. Wanni mootummaan kun godhataaru sodaatee wanni itti taa'aa jiru waan baay'eetu jira jechuudha. Kana dubbachuun barbaadu amma sababni isaas waan biraan nu jalaa balleessu tokko qaba waan ta'eef. Kanaafuu garuu qeerroo keenyatti wanni himnu guddaan sochii guyyaa lamaatiin seenaa ajaa'ibaa hojjechaa jirtan waan ta'eef qabsoo kana jabeessanii itti fufnaan waan ajaa'ibaatu deemaa jira jechuudha. Kanaafuu qeerroon caalaatti hamiluu akka qabuu fi keessattuu karaa cufuurratti ciniinnatee kan hojjechuu qabu ta'u. Gartee qabsoon kee yeroo firii godhataa deemu daranuu hamiltee galmaan ga'uu qabda malee
waa qabdee gadhiisuun hin ta'u. Eegee qeeransaan qaban gadi dhiisan ni jedhamu tokkosuma kanaaf oolaa jechuudha. Jarri kun warra nu nyaachuudhaaf deemaa jirudha. Jajjabaa nama keenya mana hidhaatti naqanii jiran. Mana hidhaatti naqmee jiran. Hogganni qeerroonni guddaan tokko amma jarri kan ittiin of gowwoomsaa turan tokko maal ture? Kan isaan shawwadaman tokko. Hogganoonni qeerroo jajjaboon mana hidhaa jiru kuma reefuu jedhee qeerroo qofa osoo hin taane even warumti siyaasaa hogganu jira akka Jawaar Baqqalee miseensonni hogganoonni adda bilisummaa Oromoo jarri kun hundi mana hidhaa jiru warra dubbatee dhageessisuu danda'u warra miidiyaan sagalee jaraa haasaa isaanii beeku hundi jecha tokko dubbannaan jechi isaanii daranuu guutee uummata keessa wal gahee uummata irratti kakaasaa ture sun hundi har'a afaan qabamanii mana hidhaa jiru waan ta'eef namni uummata kana kakaasee waa gochuu danda'u hin jiru kan jedhu faatu ture jechuudha amantiin isaanii inni dogoggorri guddaan tokko kun akkan hojjenne argamaa jira jechuudha amma Oromoo tokko yeroo hidhan Oromoo 100 tala kanaa dhalata ala kanaa yeroo jedhu Oromiyaa irraa ala jechuu kooti miti warra mana hidhaatiin ala jiru irraa jechuu kooti kana agarsiisaa jira sabni kun yoomuu gaafiin uummata kanaa hanga deebii argatutti abbaa fedhan yoo hidhanii fi hanga fedhe yoo hidhan saba kana dhaabuu hin danda'anu kanarraa leessanii fudhachuu dadhabaa jira barjirri kun kana jechuudha kanaaf tokko mooraaliin qeerroon keenya dabalee horachuu qabu inni guddaan odoma hogganoonni bebbeekamoon nuti maqaan beeknuuf qabsoo kanas hogganaa turan mana hidhaa jiranii nuti sochoonee amma kana bu'aa buusuu danda'uun keenya kana caalaa nu dhiibee geessee mootummaa kana hanga xumuraatti akka falmannu gaazanuu naquu qabaa kan jedhu hubachuu qaba qeerroon hundi jechuudha. Kunis immoo waanuma ta'aa jirudha. Amma samileen qeerroo jabaadha. Bakkoota baay'eetti qeerroo hedduu hidhaniiru. Ka garii immoo dantaa adda addaatiin ijoollee tokko darbee gara ofiitti kan qabanii afaan wallaalchisantu jiranii jarrilee dammaqanii gara qeerroo dhugaatti as deebi'aa jiraachuu dhagahaarra. Kana jechuudha. So wanni itti aanee ta'uu qabu gurguddaan amma sa'aatii kanarraa qabeewwanni qeerroo gorsu tokko karaa cufuu irratti fuulleffachuu. Karaan cufamuu qaba. Karaan yeroo cufamu magaalaa keessatti miti jenneerra magaalaarraa ala bahanii ta'uu qaba. Bakka humni waraanaa jira argee jiran gaagaanetti ta'uu qaba. Karaan kun cufamee immoo humni waraanaa dhufee yeroo itti banutu jiraata. Yeroo akkasii qeerroon naannoo sanatti mul'achuu hin qabu. Yoo mul'ate aariitti bahanii ijoollee irratti dhukaasuuf danda'u waan ta'eef jechuudha. Tokko kana kan beekamuu qabu. Itti cichuu barbaachisa. Amma fakkeenyaaf oolmaa guyyaa kaleessaarra oolmaa har'aatu irra jabaadha. Karaalee kaleessa guyyaa jalqabaa silaa akka malee ho'ee guyyaa jalqabaa ho'ee guyyaa lammaffaa irratti gabaabbata yookiin qabbanaa jedhametti tilmaamama ture gama mootummaatiin. Kan kaleessaarra kanarraatu baay'ee milkaa'aadha. Fakkeenyaaf gabaabaa siibsuudha. Baalee keessatti, Arsii keessatti, Harargee keessatti, Harargee bahaas dhiyaas jechuukooti. Walumaa galatti amma naannolee kana keessatti harka 95 ol akkatti milkaa'edha kan gabaasaa qabnu jechuudha. Kana qofa miti Oromiyaa gama dhihaa karaa Wallaggaan guutuu godinoota Wallaggaa afran keessattis baay'ee milkii gurguddaatu jira. Konkolaataan gurguddaan dheeraan dur waan adda addaa fe'ee naannoo sanaa bahu danqamee jiraachuusaa argaa jirra. Dhaga'uu qofa osoo hin taane hubanneerra jechuudha. Giddu galeessa Oromiyaa keessattis karaan akka dur Finfinneetti waan argan fe'anii meeshaa adda addaa Finfinnee naqanu qaqqabamaa waan ta'eef kunis waan hin milkaa'iniif qaalawiinsi Finfinnee keessatti dhalate inni guddaan tokko giddu galeessa kana keessattis qoqqobbiin kun yookiin immoo cufiinsi karaa kun waan milkaa'e ta'uusaa agarsiisa jechuudha. Karaa kibbaatiinis akkuma kana gama Booranaa gama Gujiitiinis karaan akka durii sanatti banaa miti jechuudha. Gara Jimmaas taanaan akkuma kana Lubbaa Booraas dabalatee jechuudha. So walumaa galatti milkii eegame ol harka dachaa lamaan ol jechuun danda'ama. Hanga tilmaamame ol kan milkaa'e ta'uu isaati. Qeerroon amma kan jabaachuu qabu. Wanni guddaan karaa naannoo isaa keessa jiru. Aanaa isaa keessa qaxxaamuree deemu hunda cufachuudhaaf dirqama qabachuu. Kuni waan qabannee ittiin mootummaa kana moohannee hogganoota keenya mana hidhaa jiranus baafnee gaaffii Oromoo lafarraa harkifamuu bira darbee awwaalamuuf boolli qotameefii jiru sana akkan awwaalamnee fi akka moohatee ol ba'u taasifnudha jechuudha. Kana qawween keenya, kana xiyyaan keenya, kana kan ittiin diina jilbeenfachiisuu dandeenya. Waan qabnuun, humna qabnuun, tarsiimoof tooftaa qabnuun
heddummina baay'ina uummataa kan rabbiin lakkoofsa guddaa kana nuu kenneen bal'ina Oromiyaa bosona Oromiyaa kana hunda akka tarsiimootti fayyadamuudhaan ammas ciccinee qabsoo keenya jabeessuu qabna. Dhugaadhaa qoqqobbiin kun yoom dhaabbata kan jedhu qabatamatti wanni lafa kaa'amee jiru ibsa qeerroo keessatti haala kanaan yoo deemee yoom maal gochuu qabna kan jedhus qeerroon akka murteeffachuu danda'u nan tilmaama. Gama biraatiin karaa cufuu qofa miti. Hojiin guddaan biraan nu eeggatu gurguddaan kan biraas jira jechuudha. Waan ibsa qeerroo keessatti dheengadda ka'e sana yaadachiisuun barbaada. Kunis qoqqobbii biizinasii fi piroodaaktiiti. Waan oomishaa fi tajaajilaa jechuudha. Tajaajiloota hidhata mootummaa qaban waan hedduutu jiran waan akka baankii, inshuraansii, hoteelota, bakkoota bashannanaa, manneen daabboo, manneen nyaataa, reestooraants, baars waan baay'ee jechuudha. Tokko lama inni lakkoofne fixuu hin dandeenyu. Kun hundi warri mootummaatti hidhata qaban fi gariin isaanii numaa kan mootummaas ta'an ka mootummaaf meeshaa ta'anii uummata miidhuu keessatti seenaa qaban galmee akkasii warri qaban hundi lagatamuu qaban jechuudha. Lagannaa gabaa kan jedhamee dur magaalaan guutuun cufamaa ture sun amma gara maalitti deebi'a jechuudha. Kana booddee manneen akkasii manneen nagadaa akkasii kan mootummaatti hidhata qaban sanatu lagatama jechuudha. Oromoon haa ta'u firoonni Oromoo hundumtuu manneen akkasii sana lagachuu qaban irraa dhaqanii nyaachuu qaban mana nyaataa yoo ta'e mana dhugaatii yoo ta'e irraa dhuguu qaban itti gurguruullee hin qaban waan itti gurguran yoo qabaate jechuudha. Mana lukaandaa mana qalmaas ta'uu danda'a horii isaanii loon isaanii ittiin gurguranu mana daabboo ta'e midhaan isaanii ittiin gurguranu warshaalee biiraa yoo ta'e garbuu isaanii ittiin gurguranu irraa isin dhuganu dhugu kun hundi takka takkaan tarrifamee irratti hojjetamuuf deema. Ammarraa qabee garuu hubannoo kana warri beeku warri waan kana hubate warri wanti kun kan mootummaati inni kun kan mootummaa miti yookiin immoo inni kun kan nama hidhata mootummaa qabuuti inni kun garuu kan nama nagaati jedhanii qoratanii seenaa mana sanaa beekan hundi qeerroo hubachiisuu qabanii qeerroo qofatu hin taane immoo qeerroon kana hubates uummata keenya warra hubannaa kanaa hin qabne hubachiisuu barbaachisa jechuudha. Tokko laguu guddaa yookiin lagannaan inni barbaachisu isa kana jechuudha. Kun adeemsa yeroo dheeraa keessa mootummaan kun haala lafaa ol ka'uu hin dandeenyeen akka inni kufu kan taasisudha jechuudha yoo kanarraa hafetanii. Gama biraatiin warri biyya alaa jirus akkuma jenne maallaqa isaanii karaa baankii tun taane karaa mootummaan saantima cabduu tokkollee keessaa hin arganneen walii dabarsuu danda'u karaa gabaa gurraachaa fakkeenyaaf jechuudha. Kuni tokkoffaa maallaqummaanuu hangi isaatu wal caalaa baay'een isaanii ammayyuu tarii sana fayyadamu namoonni gara sana jabeessuudha jechuudha. Because mootummaa itti koomishinii akkasii kaffalluuf hin qabnu mootummaa keenya jennee koomishinii akkasii kaffalluuf hin qabnu sa'aa kanatti waan ta'eef jechuudha. Gama biraatiin warri biyya keessa jirus maallaqa isaanii baankii kaa'achuurra tooftaa adda addaa akka fayyadaman maallaqa baankii kaa'uun mootummaaf galii argamsiisa. Sunis sirna dinagdee mootummaa dhahuu keessatti qooda guddaa qabaata. Waan kana irra caalaa warri ikoonomisti ta'an caalaatti ibsuu danda'u sagantaa kana irratti affeertanii gaafachuu dandeessanii karaa akkas akkasiitiin jechuudha. Kan biraa gibira kaffaluun mataan isaatu mootummaa kanaaf hin malu jechuudha. Mootummaan gibirri kaffalamuuf mootummaa sagalee uummataa dhaga'u, mootummaa mirga uummataa eegu, uummata kabaju, uummata akka Oromoodhaa kan qabsoo dhiiga ilmaan isaatiin mootummaa duraanii ofirraa kuffisee ilmaan kootummaa aangoo qabate jedhee gowwoomfamee sirna nafxeenyaa ofirratti fe'e kanaaf gibira kaffaluu jechuun cubbuu guddaa. Tokko kana jechuudha. Kanaaf tokko sirni kun hanga deebi'ee Oromootti araaramee ilmaan Oromoo jajjaboo ta'an sirna siyaasaa biyya sanaa keessatti qooda furtuu ta'e gumaachuudhaan biyyattii kana carraa biyya kanaa waliin murteessuun danda'amutti Oromiyaan ofiin of bulchuun mirkanaahutti mootummaan kiyya jedhanii gibira kaffalanuuf jiraachuu hin qabu jechuudha. Kana waraanarra jirra waraana nutti labsame Oromummaa ajjeefamaa jira. Qaqqaalii Oromootu lafaan dhahamaa jira. Warri hafe mana hidhaatti naqamaa jira. Oromoo akkamiin barbaadama akka bakkeetti hafuu Oromoo qoraan baatee fi cilee baatee fi goodarree fi dinnichaa fi xaafii baatee finfinnee naquuf sana qofa barbaadama jechuudha. Inni akkasii hin jiru. Oromoon akkasii bara kana keessatti hin jiru jechuudha. Kun dabreera. Kana hawwaa jiranii hawwiin kun akka inni dhugoomne Oromoon saba of danda'a baratoo qaroo ta'e qabu ofiin boonee akka saba guddaa tokkotti of bulchuu danda'u
of birayyuu darbee warra immoo sablammoota kaaniif illee hirkoo ta'uu danda'u biyyattii kanayyuu hiree iseedha kan murteessuu danda'u qooda furtuu ta'e kan gumaachuu danda'u Oromoo ta'uusaa hamma mirkanaa'uu fi hojiidhaan mul'atutti mootummaan akkanatti Oromoo salphisuu fi itti taphatu kun adabamuu qaba jechuudha. Qeerroon kana hubachuudhaan caalaatti hamilee isaa jabeessee waan jalqabe kana akka finiinsuu dhaamuu barbaada. Galatoomii yaamee xumuriin dura keessumaa ugguraa karaa Finfinnee irratti jabaatee akka itti fufuu akkuma beekamu guyyoottan lamaan darban kana keessatti kan dur ta'ee hin beekne olitti Finfinneen kallattii hundaan uggura jala turte kun jabaatee akka itti fufuu fi karaa Finfinnee kana barbaachisummaan isaallee uummanni keenya sirriitti akka hubatuu fi mee kanarratti waan Finfinnee kanarratti illee irra deebitee akka uummata keenya qeerrollee yaadachiiftu. Gama biraatiin waan uggura kana keessaa yoo baanu manni murtii federaalaa keessatti hidhamtoonni bakka Baqqalaa Garbaa fa'aa baay'ee mana hidhaa irraa gara mana murtiitti dhiyaataa turanii achirratti illee waan hordoftee yeroo jiraate daawwattoota keenyaa fi haala amma keessa jiran akka nu godhu. Galatoomii Tasfaayee gaafii gaarii na gaafatte. Kan duraa waa'ee Finfinneeti. Dubbiin Finfinnee baay'ee sensitiiv, baay'ee jabaadha jechuudha. Oromoo kan galaafates kan bilisummaatti dhiyeessuu danda'us gaafii Finfinneeti. Hin yaadanne yoo ta'e waggaa lama iyyuu miti waggaa tokko dura mata dureen jabaan tokko waa'ee Finfinnee ture. Amma gaafiin Finfinnee nuuf haa deebi'u jedhaa ture Oromoon jechuudha. Abbaa biyyummaa mirga abbaa biyyummaa Finfinnee irratti qabnu nu deebisuu qabdanii. Har'a borodoon jennee kan jedhu ture jechuudha. Achi geenyeeti baay'ee maayilii meeqa of duuba deebifamne jechuudha. Har'a garuu Oromoodhumti tokko akka Oromoottuu Finfinnee keessa afaan Oromoo dubbataa deemuun har'a garuu wanjala ta'eera jechuudha. Osoo man dubbanne iyyuu asii miti biyyi kee Booranatti galii jedhamaa jira Oromoon jechuudha. Finfinnee keessatti. Warri kana dubbatu warra mootummaa deeggaru warra mootummaanis jara deeggaru. Akkana jechuun maal jechuudha? Oromoon Finfinnee keessaa homaayyuu akka hin qabne suuta yaada qalbii isaa keessatti uumaa deemuuf barbaadamaa jira jechuudha. Ati Finfinnee gaafattaa? Biyyi keetu asii miti naannoo kana miti bakka fagoo bakka akkasii jedhamudha achi galii jedhamee itti himamaa jira jechuudha. Bara akkasiitu dhufe amma. Gartee? Kuni tuffii guddaadha. Saba kan akka malee tuffachuu bira dabraniiti sadarkaa kanatti yeroo itti dhaadatamu namni gaafatu hin jiru. Erga ta'ee booda xiqqoo see waa dibuudha jedhanii miidiyaa irratti sobanii kabeebsaa wayii tokko dubbatu. Waan akkasiitiin daa'imni harma hootu illee gowwoomfamtu jechuudha. Mootummaa kanatti duuba jira waan warra kana. Warra mootummaadhaan wal sappoorti godhu afaan tokko ta'ee Oromoo arrabsutu kana godhaa jira. Finfinneen haala kanaan Oromoo tuffattu. Oromoo biraa maal eegdire jechuudha. Mootummaan Finfinnee irratti mirga Oromoo kabajsiisuu diduu qofatu hin taane haalatti Oromoon Finfinnee jibbee keessaayyuu bahu. Namni Finfinnee keessa jiraatu tokko arra gadi bahee afaan Oromootiin telefoona doon dubbadhu namni na arrabsee maalan deebisaaf jedhee rakkatu tokko biyya abbaasaa irratti jechuudha. Magaala kiyya Finfinneen hadhuura biyya kiyyaati dhemma Oromoon laphee dhiibee yeroo kana Finfinnee keessa deemu hin jiru jechuudha. Haala kana keessa jirra wannan kana kaasuuf waa malee miti jechuudha. Baay'ee waan ulfaataadha kun. Kanaaf xiyyeeffannoon uummata keenyaa qabsoosaa keessatti harka 80% yoo jenne guddisuun ta'u Finfinnee ta'uu qaba jechuudha. Maaliif imaammanni sirna cunqursaa kan bahu magaalaa sanarraayi. Maaliif dippiloomaatonni addunyaa kan waa'ee Itoophiyaa dubbatanu beekanu bakka bu'anii dhufanii jiranu magaalaa sana keessa taa'u jechuudha. Imeejiin Oromoo Finfinnee keessaa hanguma fagaataa deemuun gaaffiin Oromoos baadiyyaatti bosonatti galaa deema jechuudha. Gaaffiin Oromoodhaa gammoojjiidhaa bahee Finfinnee galee ka'ee har'a Finfinneedhaa bahee gammoojjiitti akka deebi'u dhiibamaa jira jechuudha. Kun hin ta'u jechuudhaaf xiyyeeffannoon keenya guddaan Finfinnee irratti ta'uu qaba. Dantaan Finfinneen Oromoorraa argattu hundumtuu sakatta'amuu qaba. Sirnatti godhamuu qaba jechuudha. Kanarraa Oromoon buufataara moo buufataa hin jiru. Kabajaarraa argataara galatarraa argataa jira. Waan isaaf malu irraa horataa jira jedhamee gaafatamuu qaba keessa deebi'ee jechuudha. Kanaaf mormiin bakka adda addaa jiraachuu danda'a. Harargee keessa jiraachuu danda'a. Boorana keessa jiraachuu danda'a. Ilubbaa Booraa keessa jiraachuu danda'a.
gimbii fa'aa jiraachuu danda'a. Fagoodha jedhu kun remote. Garuu Finfinneedhaafoo maal gochuu qabna? Humna keenyarraa qoonnee gariisaa gara Finfinneetti fuulleffachuu danda'uu qabna. Karaallee cufuu yoo ta'e, yoo giddu galeessa kana keessatti rakkoon adda addaa hammaate, humni waraanaa heddumminaan naannoo Finfinnee marsee kan qubatee uummata keenya baaf gala dhorku ta'e, warri fagoorra jijjiirru, qeerroon fagoo jirru kun humna keenya qoonnee gariisaa gara Finfinneetti dhiyeessuudhaan hojii qabsoo hojjechiisuu danda'u irratti xiyyeeffachuu fi mari'achuuf qorachuu barbaachisa jechuudha. Finfinnee qabannu malee gaafiin Oromoo kijiba deebi'uu hin danda'u. Kophaatti deebi'uu hin danda'u. Finfinnee irratti deebi'uu danda'a. Kanaaf qabsoon keenya baroota as dhihoo yeroo wayyaaneen kuftuu keessatti Finfinneetti seene jechuudha. Fakkeenyaaf hagayya guyyaa jahaa yaadachuu dandeenya. Boroolee iftaani guyyaan kun guyyaa seena qabeessa jechuudha. Hagayya guyyaa jahaa barasan wanni Finfinnee keessatti ta'e sun bara baraan kan yaadatamuu qabuu fi dungoo guddaa bara kanaa qabsoo bara kanaa keessatti kan qabsiise qabsoon Oromoo Finfinneetti akka deebi'u kan godhe namoonni baay'ee murtaa'an qofti uummata miliyoona meeqaan liqimsamanii magaalaa sana keessatti jechuudha. Onnee isaanii kennanii hiriira nagaa ba'anii guyyaa sana jechuudha. Warri har'a Finfinnee keessa deemee Oromoo arrabsu kun gaafa sana isaanis Oromoo arrabsaa turan jechuudha. Garuu qabsoo murattoonni Oromoo gaafa sana Finfinnee keessatti laphee isaanii kennanii godhaa turan sanatu wayyaanee buqqisuudhaaf tokko jedhee guloonii isa jalqabaa irraa hiike jechuudha. Wayyaanee dhiiga ofiitiin gootummaa ofiitiin Oromoon aangoo irraa kaase ofii bakka qabachuu odoo danda'u murni biraa dhufee bakka qabatee arras Oromoo arrabsaa yaa'a jechuudha biyya Oromoo irratti. Kana nagaa dhaabsisuudhaaf fuulleffannoon qabsoo keenyaa inni guddaan Finfinnee ta'uu qabaa kan jedhu amma barbaada bakka kanatti. Kan biraa waan tokko na gaafatteetta. Oolmaa mana murtii kan har'aa hidhamtoota yoo hordofteertu ta'ellee sanarraallee akka abdeetii nu kennituuf. Good. Oolmaa mana hidhaa har'aa kan obbo Baqqalee Garbaafaa dhagaheeraa, kan obbo Dajanee Xaafaas dhagaheeraa, akkasumas kan Gumaa Saaqataa argeen ture. Gumaa Saaqataa hiikaniiru garuu immoo mirgi wabii kabajameeraa fi garuu hin hiikamne jechuudha. Kun egaa taphuma jarri taphatudha yeroo hundumaa waa wayititti fakkeessu garuu si jalaa qabu qalbii kan kee akkas godhu jechuudha yeroo baay'ee. Garuu waan tokko argineerra waan haaraa tokko jechuudha. Kun maanni erga sochiin kun jalqabee as galmeen mana murtii ariifachuu jalqabuusaa argaa jirra jechuudha. Mallattoo tokko kun. Kun mallattoo tokko. Garuu asirratti waan ka'uu qabu waan cimaa tokkoon yaadachiisuu barbaada. Qabsaa'onni keenya mana hidhaa jiranu tokko tokkoon keessaa baafamanii inni tokko bahee inni tokko achitti hafuudhaan qabsoon dhaabbatu hin jiru. Mootummaan kun tapha kana taphachuu barbaada taanaan hin milkaa'u ammumatti jechuudha. Ammumatti. Kan hidhaarraa bahus qabsootti dabalama ta'ee dabalameeti isa hafe sana hiiksisa malee ani hidhaarraa baheera jedhee qabbaneeffatee ala kana taa'a jedhanii eegu yoo ta'e baay'ee ammas of gowwoomsaa jiran jechuudha. Kanaaf tokkotu nafin namoonni dhimma Oromummaatiif hidhaman hundi gaaffii Oromoodhaaf finiinsanii waan gaafataniif qofa yakkamanii hidhaman hundi mana hidhaatiif bahuu qaban jechuudha. Kun hanga hin taanetti tapha wanni tokko taphachuudhaa jedhanii warra keessaa achitti hambisuu barbaadan hambisanii namoota tokko tokko gadi baasanii namoota harmi fuulii miti jedhan fakkeenyaa baasanii ittiin sochii finiinaa jiru kana qabbaneessina jedhanii kan yaadan yoo ta'e daranuu beenziin ofirratti dabalaa jiru malee homaa dhaabsisuu hin danda'anuu kana beekuu qaban kana yaadachiisuu barbaachisa jechuudha. Garuu qabsoon qeerroon amma labsii kanaan itti jiru kun jijjiirama fidaa jiru keessaa tokko ni xiqqaan tokko isa kana jechuudha. Xiqqaan tokko kuni gahaa miti. Maaltu tuqame mallee wanni tuqame hin jiru sirriitti kana caalaa muddanii qabuudhaan hidhamtoonni keenya yakka tokko malee hidhamanii diraamaa irratti tolfameen achi keessa naqamanii murtii isaaniif hin malletutti murteeffamuudhaaf ammas taphatamaa jira. Kana hunda keessaa bahanii dafanii gadhiisuu qaban jechuudha. Gadhiisanii waliin gatta'anii mari'achuudhaan biyya kana gara isinitti deemtu murteessuu malee akkaataan amma deemamaa jiru kun abadan isaan hin milkeessu warri mootummaa kana beekuu qaban. Tole yaa galatoome. Mee dhumarratti egaa
sila agate irraa jettee turte qeerroon labsee ammallee kan itti fufu ta'a. Guyyaan saas kan hin beekamne haga hidhamtoonni siyaasaa hundi isaanii hiikamanitti agateedha keessa garaa adda addaatiin kan dhageenyu kun immoo atattamaan akka ta'u mootummaa kanarratti dhiibbaa uumuudhaa fi haala qeerroon amma keessa jiru kun jabaatee akka itti fufu uummanni guutuun uummanni Oromoo kan Oromiyaa keessa illee jiraatu sabaaf sablammoon Oromiyaa keessa jiraatan walumaa galatti sochiin eegalame kun jabaatee akka itti fufu karaa cufuun gurra diinagdee kan geejjibaa kan karaa biizinasii kun hundi tokkummaan jabaatee akka itti fufu ergaan qeerroodhaaf uummata Oromoo maraadhaaf akkasumas sabaaf sablammoota Oromiyaa keessa jiran abbootii qabeenyaa konkolaataa adda addaa qaban magaalaa magaalatti socho'an ummata keenya imala adda addaallee gaggeessuudhaan qeerroo xiqqoorra rakkisaa jiran kan akkuma waliigalaatti ummata keenya ergaan dabarsitu bal'isiite galatoo. Wannin jechuu barbaadu tokkoffaa kaayyoon qabsoo kanaa hidhamtoota siyaasaa hiikuu qofa miti. Kuni baay'ee short term demandiidha kun. Qabsoon keenya ji'a tokko dura hidhamtoota siyaasaa hiikuu caalaa gaaffii isa guddaa kan biraa ture jechuudha. Dhugaadha wayita sanattis namoonni hidhaman jajjaboon qabsoo Oromoo keessatti beekaman hidhaman baay'eetu turanii. Haa ta'u gaaffiin hidhamtoota hiikuu kun yoo ji'uma tokkoon kana as baay'ee jabaatee dhufe hiiksisuudhaa kun jechuudha. Garuu namni baay'een kan hin dogoggoraaru bakka kana jechuudha. Akka waan qabsoon godhamaa jiru kun hidhamtoota siyaasaa qofa baasuu ta'e tokkotti warri hubatan hubannoo isaanii sirreessuu qabanii akkasii miti. Hidhamtoota siyaasaa hiiksisuun humna qabsoo isarraa sharafamee mana hidhaa seene sana afdeeffachuudha. Fakkeenyaaf muka tokko jigsuudhaaf yoo qottoon kan kee sirkaa bu'e yookiin sirkaa cabe dura qottoo sana deebitee horachuu qabda jechuudha. Malee muka sana akkatti dhiibdee buqqiftu yookiin jigsituu hin qabdu waan ta'eef. Kanaaf qabsoo keessatti ilmi namaa meeshaa barbaachisaadha. Nu hundatu humna keenyatti walitti dabalameeti kaayyoo barbaadame sana dhaqqabuu danda'a jechuudha. Kanaaf waan qabne waan humna guddaa silaa ittiin dhiibnee galii keenyaan gahuu dandeenyu tokko nurkaa sharafanii yeroo mana hidhaa buusan dura humna keenya mana hidhaa bu'e sana baafachuu danda'uu qabnaadha. Malee kaayyoon qabsochaa kanuma qofatti galaa miti. Amma hundi isaaniitu guutuutti bahaniis gaaffiin Oromoo inni kaleessa bakka itti dhaabbate sanarraa itti fufa malee deebi'ee jechuu miti jechuudha. Kanaafuu gaaffiin inni guddaan itti fufee deebi'uu qabu gaaffii uummata Oromoo isa bara waggaa 60 ol gaafatamaa dhufe bara wayyaanee hangi tokkorraa deebi'ee ammas mormame wayyaaneen kufnaan immoo kun deebi'uu qaba jedhamee odoo eegamu ammas sirni nafxanyaatti deebi'aa jiru isa kanatu guutummaatti mulqamee Oromoorraa ka'ee ummanni kun mirga isaa karaa walaba ta'een kan eenyuun san dirqisiifneen murteeffatu tokkotti akka seenamuudha qabsoon kun jechuudha. Gaafa sana waan sabni ofii murteeffate fudhachuudha abbaan fedhe jechuudha. Kana isa kana dhorkamne fakkeenyaaf filmaata dhufaa ture diraamaa tolfame tokko wal yaadachiisuudhaaf. Koronaadhaan qabanii filmaata yeroo hin beekamneef achi fageessan. Gidduu kanatti immoo maal godhanii namoota silaa dorgomanii filmaata kana mo'achuu danda'anu kan ummanni beeku diraamaa irratti tolchanii qabanii hidhan. Gartee shirri abbaa irrummaa sana ittiin jaarrachuu deeman sun gaafa jalaa saaxilamu warrumtii qabsaa'onni Oromoodhaa waan sana dubbachuu isaaniitiin qofa sodaatanii warri mootummaa mana hidhaa naqan jechuudha. Bakka jarri hin jirretti filmaata sobaa geggeessanii abbaa irrummaa isaanii gadhaabuu barbaadaaru inni kun hin ta'u kan jedhudha tokko kaayyoon qabsoo kanaa. Kanaaf jecha wanni nama keenyaaf dhaabnu ammas qabsoodhaan malee wanti barbaadamu hin dhufu. Kaayyoon immoo hidhamtoota hiiksisuu qofatu hin taane qabsoo isa hafe sanaaf caalaatti humna jabeeffachuudha. Gama biraatiin warroota sabaaf sablammoota birootiifis kan dhaabnu qabsoon Oromoodhaa sirna kana irratti malee eenyuun irratti kan xiyyeeffate miti jechuudha. Hunda caalaa amma sirna nafxanyaa yeroo jennu akka waan uummata Amaaraarraa jibba qabnu yookiin uummata Amaaraa irratti lola banaa jirru tokkotti interpreet godhamee yeroo itti ibsamu faatu jira. Isa kanaan taphatu jechuudha jarri kuni. Taphna akkanaa kun achi fageessee jira laga ceesisuu akka hin dandeenye itti immoo barbaachisa. Saba kamii wajjin iyyuu rakkoo hin qabnu uummanni Oromoodhaa Oromiyaan biyya sabaaf sablammootaa akka taate beekamaadha. Afaaniin kan dubbatamu osoo hin taane hojiidhaan kan mul'atu. Uummanni keenya nagaadhaan waliin jiraata saba kamiyyuu wajjinii kan inni jedhu kan inni ofirraa dadhabee sirna nafxanyaa deebi'ee mataa isaatti bahuu barbaadu sun immoo hin ta'u kana booda kan jedhudha.
sirna irratti xiyyeeffanna. Warri dogoggorellee sabaaf sablammoota adda addaa irratti garagalu yoo jiraate dogoggoraan namni tokko tarii aariirraa haala deemaa jiru irraa ka'uudhaan yookiin namoota kana keessaa warri mootummaadhaaf hojjetu ummata keenya dallansiisuu irraa kan ka'e. Wanni akkasiillee yoo jiraate obsaa qabaannu ammas garaa habal'annu garuu mirga keenya immoo dabarsinee kennuu hin qabnu falmaa jabeessuudha kan kana keessaa nu baasu sirna Oromoo gaqqabee kaan ol qabuu barbaadu kan ofirraa kaasanii sirna ofii itti amanan keessatti of argan tokko gad dhaabbachuu irratti hojjechuu barbaachisa. Sabaaf sablammoonnis gaafaan Oromootiin dubbataarra waan ta'eef baay'een isaanii kana nu dhaga'uu dhiisuu danda'u ta'a. Xiyyeeffannoon keenya mootummacha sirna nama cunqursu kana malee sirna Oromoo irratti diraamaa taphataa jiru kana malee eenyuyyuu saba biraa akka hin taane boris ta'uuf akka hin jirre kana namni keenyas warra waliin jiraatu kana wajjin wal hubachiisee fira dabalatee diina ofirraa xiqqeessuu danda'u qabaan jedha. Tole. Galatoom yaaya gaafii tokko toon xumuriin dura keessumaa hawaasti keenya biyya alaa keessa jiru dhiibbaa mootummoota addunyaa kanarratti uumanii qabsoo biyya keessaa akka jajjabeessaniif haalli uummanni keenya biyya alaa itti jiru kunillee jabaatee akka itti fufuu fi dhaamsa gabaabaallee akka nu dabarsitu barbaanna asumaan goolabna galatoon. Yaa warri biyya alaa dhugaa dubbachuuf hojii boonsaatti jiranii baay'ee seenaa qabsoo Oromoo keessatti an hamman umurii koo kanatti beekutti duraan egaa silaawoo hawaasni Oromoo waggaa 30 sanaan dura baay'ee aktiiviin turre ala kanatti ka akka baranaa kun ka itti Oromoo ija jabeessan hin jiru dhugaadhuma dubbachuudhaaf baay'ee mirqaansaadha. Hamileen isaanii uummata biyya keessa jiruuf hamilee guddaa ta'e qeerroon biyya keessa jiru kun kan qabsoorra jiru kunillee warra alaa argeet hamilee dabalate jechuudha. Durattuu hamilee numa qaba. Hamilee irratti hamilee akka dabalatu gargaaraniiru jechuudha warri daayaspooraa kuni. So galata guddaatu malaa fi ammallee taanaan jabaachuu qaban. Tokkummaa isaanii cimsuu danda'u qabani. Akkuma amma godhaa jiranuuf kana daranuu saba isaanii biyya keessatti ibidda keessa dhaabbatee karaa hedduun qorqalbiidhaanis irratti duulamaa qaamaanis irratti duulamaa jiru jireenyi isaa hundinuu balaa keessa jiru sana daqiiqaa tokkoof illee akka hin daganne dhaamuu barbaada. Jabina kana barbaachisa. Kan biraa wanti dhaamuu barbaadu waan hawaasa Oromoo biyya alaa kanaa keessatti dargaggoota jalaa ol dhufaa jiranuu kan afaan biyya dubbatamuu sana sirriitti beekan hafuura biyya dhihaa kana kan fudhatan gartee hafuura dimokiraasii biyya dhihaa kana daa'imummaa irraa qabanii of keessatti guddisaa dhufantu jiru beektaa waan booda kana keessa diskaabar godhaaru jechuudha. Ijoolleen akkanaa kuni sirriitti harka wal qabatanii jabaachuu fi inumaahuu gara fuulduraatti waan yaadaaru tokko jira. Hawaasa waldee wayiilleetu dhaabbatanii baay'ee gaariidha. Kun maal fida yoo jenne tokko ijoolleen kun qorqalbii biyya deemokiraasii kana akka gaariitti of keessatti gabbisaa dhufaniiru. Hafuurri siyaasaa gargar qoqqoodamaa fi waan adda addaa kan biyya keessaa harkaanuu qabu yookiin immoo kan hawaasa keenya biyya reef dhihoo bahe kana harkaa qabu isaan bira hin jiru jechuudha. Isaan bira hin jiru. Kuni jarri mallattoo tokkummaa Oromootiif mallattoo qaroominaa mallattoo siviiliitii isa guddaa tokko ta'uu danda'u. Abbootiif haadholii isaaniitiif fakkeenya gaarii ta'uu danda'u jechuudha. Kaleessa mucaa tokko wajjin haasa'aa turre as biyya Swiidin kana keessatti nama waggaa 6tti biyya kana dhufe amma nama waggaa 36 waan akkasiin itti fakkaata waggaa 30 asitti